Akkam jirtan? Kun sagantaa jijjiirannaa yaadaa akkasuma immoo maallaqaaf iddoo akkamii laachuu akka qabnu, maallaqni karaa ittiin argamuu fi rakkoowwan maallaqa argachuuf yeroo tattaaffii goonu nu mudataniif furmaata haala ittiin ilaalludha. Guyyaa guyyaa keessatti rakkoowwan biizinasii keenya keessatti yookaan daldala keenya keessatti hojii guyyaa guyyaa keenya keessatti nu mudatan rakkoo sirrii ta'eef rakkoo nu mudateef furmaata sirrii ta'e akkamitti laachuu akka dandeenyudha. Egaa yaada furmaata irratti xiyyeeffateef yaada rakkoo irratti xiyyeeffate kan jedhu kan waliin ilaalludha. Haga dhumaatti nu wajjin ta'uudhaan YouTube kana like, subscribe gochuu hin dagatinaa. Mallattoon dhugaa sammuu fi kalaqa keetii dandeettii rakkoo furuuf murtoo ati murteessitudha. Mata dureen kaardii daldala kee irratti barreeffame maaliyyuu yoo ta'e ibsi hojii kee inni dhugaan problem solveridha. Problemii haala kamiin solve akka ati gootu kaayyoo kee yookaan kaardii daldalaa kee irratti yookaan kana jechuun maaliyyuu yoo hojjette daldalaa ta'ii, hojjetaa ta'ii, biizinasii mataa kee qabaadhu, mindeeffamaa ta'ii, isa kamiyyuu yoo taate akkaataan rakkoo guyyaa guyyaa keessatti mudatan ati ittiin furmaata laattu egeree kee yookaan milkaa'ina kee irratti baay'ee murteessaa kan ta'edha. Yeroo ganama hojii jalqabu irraa kaasee hanga guyyaa sanaaf hojii xumurtutti guyyaa guutuu rakkoo xiqqaaf guddaa furaa jirta. Jeneraal Kooliin Paawul hoggansi dandeettii rakkoo hiikuutii nuun jedhu. Milkaa'inni dandeettii rakkoo furuu danda'udha. Galmi yookaan kaayyoon hin milkoofne kallattii kamiinuu rakkoo furmaata hin arganne qofaadha. Kanaafidha malee sirni rakkoo furuu kan sadarkaa olaanaaf osoo walii irraa hin cinne milkaa'ina guddaa siif danda'amu galmaan gahuuf baay'ee barbaachisaa kan ta'e sirni rakkoo furuu milkaa'ina keetiif baay'ee barbaachisaa kan ta'e kanaafidha. Furmaata yaadi. Egaa rakkoo yaaduu hin dandeecha, furmaata yaaduu hin dandeecha. Akka walii galaatti garuu kan nuyi isiniif dhaamnu furmaata yaadi. Namoonni milkaa'an yeroo baay'ee waa'ee furmaata yaadu. Namoonni hin milkoofne yeroo baay'ee waa'ee rakkoo yaadu. Namoonni milkaa'an rakkinicha akkamitti akka furan yookaan gufuu jiru akkamitti akka maqsan fi tarkaanfiiwwan hatattamaan fudhatamuu danda'an haala sana fooyyessuuf yaadu. Namoonni hin milkoofne rakkoo fi eenyutu komatama jedhanii yaadu. Rakkoo uumamee fi gufuu uumamuu aaruuf mufachuuf of qopheessu. Kunis yaada gadhee aariif nama yakkamaa barbaaduu kakaasa. Eenyutu godhe? Eenyutu balleesse? Eenyutu dhimma kanaaf itti gaafatamummaa fudhata kan jedhu irratti ta'anii kan odeessanidha. Egaa inni kun immoo rakkoon mudateef yookaan kufaatii biizinasii keenyaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Yeroo kamiyyuu waa'ee biizinasii keenyaa yookaan waa'ee daldala keenyaa irratti rakkoowwan nu mudataniif rakkoo lafa keenyee furmaata isaa kallattii istiraateejii sirrii ta'een yoo yaadne rakkoo keenya furmaata laanna. Inni kun immoo milkaa'ina itti aanuuf akka ceenu. Egaa biizinasii keessatti maallaqa dhabuutu jira, hojii dhabuutu jira, kufuutu jira. Kun immoo kallattii tasgabbaa hin teenye furmaata isaa kan yaadnoo ta'e rakkoowwan mudatan kana injifannee biizinasii isa caaluuf galma isa caaluuf akka geenyu kan nu taasisudha. Egaa jakamaan akkasuma jedha. Waa'ee fuulduraa yaaddanii hin dhiphatinaa. Jireenyi ulfaachaa jira, doolaarri dabaleera, teekinooloojii guguddateera, kana booda hojiin hin argamu, ribootiin hojjechaa jira kan jedhu. Egaa tokkoon isaanii rakkoo mataa isaanii qabatanii waan dhufaniif tokkoon isaanii carraa hojii haaraa uuman jedhu. Egaa jaarraa 18ffaa keessatti warraaqsi industirii yeroo itti babal'atedha. Yeroo sanatti industiriiwwan hedduun isaanii hojjetaa qannasuu eegalle. Sana booda hojjettoonni maal hojjennaa egeriin keenya tabalaashee egeriin keenya bade jedhanii yaadan. Yeroo muraasa booda tokkoon teekinooloojii rakkoo mataa isaa qabatee waan dhufeef hojjettoonni hundi isaanii hojii argatanii jiraachuu eegalan. Kanaaf ammas rakkoon kamiyyuu furmaata waan qabuuf rakkoon kamiyyuu opportunity yookaan carraa biraa qabatee waan dhufuuf tasgabbaa'uudhaan carraa yookaan opportunity inni qabate san tasgabbuufnee yaaduun furmaata rakkoo saniif akka laannu akka milkaa'ina barbaanne bira geenyuuf nu gargaara. Haga dhumaatti waan nu wajjin taataniif sin jaalannaa. YouTube keenya subscribe, like gochuun dagatinaa. Furmaata yaadii ni dandeecha. Galma keetirraa namni si daangessu tokko illee hin jiru. Yeroo gaarii